Yaa'iin hooggantoota gamtaa Afrikaa waggaa waggaadhaan yeroo lama kan geggeeffamu yoo ta'u, yaa'iin ji'a Amajjii keessatti geggeeffamu magaalaa Finfinnee akkasumas yaa'iin ji'a Adoolessaa keessatti geggeeffamu immoo magaalota biyyoota Afrikaa garaagaraa keessatti geggeeffamaa tureera. Magaalaan Finfinnee yaa'ii gamtichaa bara 2021 ji'a Amajjii sababa weerara COVID-19 geggeessuu dhabuurraa kan darbe haala milkaa'aa ta'een yaa'iiwwan darban keessummeessaa turteetee jirti. Itoophiyaan ejjennoon dhimma Afrikaa fi Afrikaanota irratti qabdu tokkummaa fi bilisummaa uummattoota ardichaatiif qabdurraa kan madde ta'uun ni himama. Haa ta'u malee gareewwan shoror keessaa akka TPLF jiran diinota Itoophiyaatiin deeggaramanii waraanni biyyattii irratti banan Itoophiyaa dhiibbaa biyya keessaa fi alaatiif saaxiletee jira. Gareen badii kun mo'amuun isaa diinota daran kan rifachiise yoo ta'u, humnoonni alaa injifannoo adda waraanaatti dhaban haaloo bahuuf karaa dippiloomaasiitiin dhiibbaa uumuuf yoo socho'an ni mul'ata. Sochiiwwan dhiibbaawwan kunneen jiraachuu agarsiisan keessaa tokko kan ta'e immoo yaa'iin hooggantoota biyyoota Afrikaa teessoo gamtaa Afrikaa kan taate magaalaa Finfinneetti akka hin geggeeffamneef sochii garaagaraa taasisuudha. Qaamonni farra Itoophiyaa ta'an kunneen sababa rakkoo nageenyaatiin Itoophiyaan yaa'icha geggeessuu akka hin dandeenye odeeffannoo sobaa tamsaasurraa eegalee shira dhokataa armaan dura bobaa jala kaawwatanii jiran teessoon gamtichaa magaalaa Finfinneerraa akka ka'u hamma gaafachuutti kan ga'e ture. ኮሮና ብቻም ሳይሆን ኢትዮጵያ የተረጋጋች ሀገር አይደለችም። ኮሮና ቆፋ ኦቶ እንታኔ ኢትዮጵያን ብየ ተስገቦፍተ ሚቲ ጀቹን ኢትዮጵያን ያይቸ ኬሱሜሱ አካ እንደንደኘቲ አፈርፈማ ቱሬራ ተሪ ቶኮ ቶኮ harka keessaatiin teessoon gamtichaa magaalaa Finfinnee irraa akka ka'u gaafachaa turaniiru. Kun har'a kan eegalame ta'uu baatus haguuggii biroo qabatee kan dhufeedha. Humnoonni yaa'iin gamtaa biyyoota Afrikaa magaalaa Finfinnee keessatti akka hin geggeeffamneef gaafachaa turan dhiibbaawwan waggaa darbee Itoophiyaa irratti taasifamaa ture itti fufsiisuuf karaa haaraa kanneen filatan ta'uunis ni himama. Haa ta'u malee yaa'iin hooggantoota gamtaa Afrikaa deeggarsa jaalattootaa fi michoowwan Itoophiyaa yeroo rakkootiin fashalaa'ee magaalaa Finfinneetti akka geggeeffamuuf murtaa'ee jira. የዘንድሮ ኤዩ ሰሚት አፍተር 2 ዊክስ የሚካሄደው ፊዚካሊ እዚህ እንዲደረግ የተወሰነበት ዋናው ምክንያት yaa'iin gamtaa Afrikaa torban lama booddee geggeeffamu asitti akka geggeeffamuuf kan taasifameef Itoophiyaan akka olola sobaan hafarfamu biyya hin tasgabboofne osoo hin taane biyya diyaaspooraan kumaatamaa hedduun lakkaa'amu deemee nagayaan itti bashannanaa jiru biyya abdii yaada jedhu irraa ka'uun magaalaa Finfinneetti akka geggeeffamuuf murtaa'e qormaanni nu mudatee tures laayyoo hin turre. Yaa'iin hooggantoota gamtaa Afrikaa 35ffaan magaalaa Finfinneetti geggeeffamuun diinota Itoophiyaa morma gadi kan qabsiise michoowwanii fi Itoophiyaanotaaf immoo injifannoo olaanaa kan fidu ta'ee galmaa'ee jira.